joota 9 keessatti dubartoota 6 kan ajjeese yoo ta'u, itti aansees dhiiga isaa kan taate harmee isaa ajjeesuun poolisiitti bilbilee ofii isaa harka kennate. Akka sadarkaa addunyaatti namoonni yakka hojjetaniitti adabaman seerri namoota baay'eetiin beekamtii argatee mirkanaa'ee jiraatus yakki namoonni tokko tokko raawwatan garuu seerri qofti itti xiqqaate yeroo jedhamu ni agarra. Egaa nuti sarra yakkamtoota sodaachisoo hojii isaan raawwatan waliin sin daawwachiisuu feeneerra nu waliin tura. Arfaffaa Nico Jenkins. Nico Jenkins namoonni baay'een maqaa isaatiin beekuu baatan iyyuu suura bara 2019 iddoo baay'eetti tamsaafameen fuula isaa nama sodaachisuun qalbii namaa keessatti hafee ture. Jalqaba daa'imummaa isaa irraa kaasee Niikoon yeroo daa'imummaa ulfaataa kan dabarse yoo ta'u, maatiin isaa akka feetee ta'uu irras darbee namoota araada adda addaatiin qabaman turan. Kana qofaanis hin dhumne maatii isaa keessaa baay'een isaanii yakka adda addaa keessatti hirmaachaa turan. Wanti hin facaasiin hin biqilu akkuma jedhamu, Niikoon ula deemaa waggaa 10 yeroo turetti gara mana barumsaa yeroo deemu shugguxii fuudhee deemuu kan eegale. Yeroo umuriin isaa 16 ga'utti immoo konkolaataa fi yeroo mana hidhaa yookaan mana sirreessaa jiru immoo hokkora garaa garaa fi lola adda addaa keessatti hirmaachuu itti fufe. Darbees bara 2013 namoota 4 garaagarummaa guyyaa 10 keessatti ajjeesuun yakka hamaa ta'uu isaa labse. Warreen lubbuun darban keessaa inni tokko kan waliin hidhame yoo ta'u, kanneen hafan immoo isa waliin beekamtiis ta'ee firummaas kan hin qabne turan. Gaaffii fi deebii sa'aatii 8 fudhate irratti yakka hamaa akkasii maaliif akka raawwate yeroo dubbatu waaqa tolfamaa biyya Ijiptiif aarsaa akka dhiyeessee fi dabalatees yakkawwan raawwate dhukkuba sammuu guddaa qabuun waliin wal qabsiisuu yaalus abbaa murtii 3 kan of keessatti hammate murtii mana murtiitiin adabbiin du'aa irratti murteeffameera. Niikoon murtii kana diigsisuuf oliyyannoo gaafatus manni murtii olaanaa Ameerikaa garuu dhaggeeffachuu illee hin barbaanne ture. Sadaffaa Iiliyaan Moonister Waarnes. Dubartiin kun fiilimiin mata dureen isaa Moonister jedhamu kan hojjetameef yakkamtuu hamaa yoo taatu, lammummaadhaan lammii Ameerikaa kan taatee fi kan guddatte garuu Miichingan keessatti kan ta'e nama siiriyaal kiilar turte. Dubartii hamtuu addunyaa keenyaa jedhanii waamu. Egaa barri jireenya ishee hundi gaarii akka hin taane kan himamuuf Iiliyaaniin akkuma yakkamtoota baay'ee seenaan ishee kan jalqabu hannaa fi wantoota xixiqqoo hatuun dabalatees qarshii waliin dha'uudhaan ture. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee mana sirreessaa yeroo xiqqoof turtee kan baatu yoo ta'u, garuu bara 1989 guutummaatti yakkamtuu hamaa taatee as baate. Halkan yeroo hunda dubartii seetanyaa hadaarii fakkaachuudhaan daandii bukkee dhaabbattee konkolaataa isaanii dhaabanii dhiirota ishee seensisan hunda lubbuun dabarsuu eegalte. Yakka hamaa kanas eenyummaan ishee osoo hin beekamin bara 1989 hanga 1992tti raawwachaa turteetti. Kanas lubbuu dhiirota 7 kan dabarsite yoo ta'u, yakka kana maaliif akka raawwatte yeroo gaafatamtu yeroo jalqabaa ofirraa ittisuufanii jettee dubbattees boodarra garuu hannaaf akka ta'e amanteetti. Bara 1991 mana hidhaa Filooriidaadhaa murtiif dhiyaattee adabbiin du'aa itti murtaa'e. Bara 2002tti qoricha nama ajjeesu dhiiga ishee keessatti akka waraanamtuuf gochuun oofoo du'aa ishee fudhatteetti. Lammaffaa Hanrii Reed. Namichi kun lammiilee Raashiyaa biratti nama qalu jedhamuun kan beekamu nama gara jabeessa yoo ta'u, yakka hojjechuun kan jalqabees bara 1978 daa'ima umurii 9 yakka isaaf goomsee
gara mana isaa galchuun dirqisiisanii gudeeduu irra darbe haala jibbisiisaan ajjeesee ture. Ishee qofaanis hin dhaabbanne bara 80moota keessa shamarran baay'ee haala wal fakkaataa ta'een lubbuu isaanii dabarsuu danda'eera. Biyya Raashiyaa guutummaatti yakkaawwan hamaa hojjete haala baay'een ibsame kan odeeffamuu fi lammiilee birattis sodaa guddaa uumee tureera. Bara 1990 immoo miidhama isaa 38ffaa kan taate bosona Maayik keessatti haala jibbisiisaan ajjeefamtee argamuu isheerraan wal qabate bakka sanatti ramadamee kan ture poolisiin Chikaaloteen galgala itti ajjeefamte sana bakka sanaa deemee akka argee fi wanta hin baramne akka irratti hubate dubbatus dhimmichi sun qoratame hanga inni hidhamutti namoota dabalataa 2 haala wal fakkaataa ta'een lubbuu isaanii dabarsuu danda'eera. Dhumarrattis bara 1990tti ragaa ga'aa erga irratti walitti qabanii booddee qorannoo DNA gochuuf yakka ajjeechaa namoota 52tiin manni murtii biyya Raashiyaa murtii du'aan akka adabamu erga itti murteessiteen booda bara 1994tti lubbuun isaa akka ba'u godhameera. Tokkoffaa Ed the Butcher. Ed daa'imummaa isaa irraa kaasee ture kan inni amala adda addaa agarsiisuu kan eegale yoo ta'u, shaangulliitii obboleettii isaa isheen xiqqoon ittiin taphattu kukkutuu fi bineensota ajjeesuu isaatiin dura isaan kukkutuun baay'een isa gammachiisa ture. Kana qofaas miti, teessoo elektirikii du'aa irra taa'uun yeroo baay'ee sammuu isaa kan gammachiisu ture. Yeroo umuriin isaa 13 ga'u harmeen isaa hedduu sodaachuun kutaa ciisicha isaa keessatti itti qolloftee kan deemtu yoo ta'u, baay'ees osoo hin turin gara kaabaa Kaalifoorniyaa firoota isaa bira deemuun achi jiraachuu eegale. Bara 1964tti haala nama rifachiisuun baay'ee kan walitti hin dhufne adaadaa isaa ajjeese. Kanaanis hin xumurre eessuma isaa ajjeesuudhaan harmee isaatti bilbiluun waan raawwate tokkoyyuu osoo hin hambisin erga itti himee booda gara poolisiitti bilbile hanga isaan dhufanitti mana keessa taa'ee isaan eege. Isaanis fayyummaa sammuu isaa shakkuun bakka warri sammuu dhukkubsatan tursiifaman akka galuu erga ta'e booda dhukkuba sammuu hamaa akka qabu itti himame. Umuriin isaa hanga 21 ga'utti yaaliin taasifamaafii ture. Achumaan akka gadi lakkifamu murteeffame. Haa ta'u malee turtii waggaa 5 booddee yakkaawwan gurguddoo keessatti hirmaachuu eegaluu isaa irraa kan ka'e warri saayikooloojii dhukkubni isaan jedhan dogoggora akka ta'e amananii waggoota xiqqoo tursiisaa ba'ettis hojii qabaachuu dabalatee hiriyoota horachuu akkasumas qarshii gahaa walitti qabatee mana kireeffatee jiraachuu eegalus wantoonni akka inni yaadetti waan deemuu didaniif irra deebi'ee harmee isaan waliin jiraachuu dirqame. Bara 1978 keessa immoo jireenya yakkaa yookaan nama ajjeesuu tokko jedhee kan jalqabe ture. Ji'oota 9 keessatti dubartoota 6 kan ajjeese yoo ta'u, itti aansees dhiiga isaa kan taate harmee isaa ajjeesuun poolisiitti bilbilee ofii isaa harka kennate. Kanas kan godhe dhukkubsataa sammuu ta'uusaa agarsiisuu fi bilisaan akka gadi gadhiifamuuf gaafachuufi. Manni murtii olaanaa Kaalifoorniyaa keessatti kan argamu garuu jecha kana kuffisuun adabbii du'aan akka adabamu itti murteesse. Harmee isaa fi adaadaa isaa irraa kan hafe dubartoota ajjeese hundayyuu konkolaataa dhaabee erga keessa galchee booda bakka homtuu hin agarre erga geessee ni ajjeesa ture. Walumaa galatti lubbuu namoota 8 baasuun murtiin du'aa 8 itti murtaa'uudhaan mana hidhaa taa'ee murtii isaa kan guyyaa isaa eeggachaa jira. Egaa yakkamtoonni akkasiis ni jiru jechuudhaaf viidiyoo kana kan isiniif qopheessine hanga ammaatti waan waliin turtaniif baay'ee goone isin galateeffanna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti
Subscribe, like, share gochuun nu bukkee dhaabbattaan ergaa keenya nagaan nuuf tura.